jettiin an jette. Ani yeroo sana koppii dhaba namni illee intini yoo dhabe paaspoortii yoo dhabe silkii isaa keessaa koppii paaspoortii koppii namicha luma sana qabamee deemee aluma sana yani qabsiisan inni hidhameera bara egaa akkanatti miteetti intalli galee biyyatti reemtichi hospitaala deemuu sanatti himte malee intalattiin eeggasii bakka jarratti ga'an natti himne mucattiin ani gaafannaan jiru kaaqammaatti maaliin beekamti ree isheen hoggoottii taate seeraan ala taateetti barbaddeetti mana kafilaati maaliin beekamti ree hayyuko badjira qarshii irratti ollalanii ajjeesanii beekta qarshiidha sababni isaa Itoophiyaawidha immoo kanarraa reeffisii galee hin galle waan siin taate namni beeku hin jiru kaaqammaatti. maaliin beekamti ree isheen hoggoottii taate seeraan ala taateetti barbaddeetti mana kafilaati maaliin beekamti ree hayyuko baddee mana kafilaati isatu balleessise ji'a 4 baduun seedhanii yaa talaajaa keessa ta'aa malee maal galaree silaa namni isheedha quuqamuun jiru nama miidhuu miti siniin jedhaa yoon dogoggore immoo dhiifama nama of galchaa jajjabaadhotillee ulfaadhu gara toomii siin jedha ishisiifu. Abshir hundi keessanuu urjii galaan baradhaan Sumaaliin hoollisaa Oromooti. Muuziqaa isaallee urjii galaan yoo jettanii muuziqaa ajaa'ibaa YouTube irraa argachuu dandeessu asumaan ol guddisaa. Ishiti jiyyee engidaachin. Wayyee abeet intiidhash. Waggaa 3 guutuu takkaatu maallaqa maatiidhaan ergina kanatti qaxaleen hinduuteen baddu. Dhugaa itti. Gorsi bareechiti ishee yeroo biraallee mana keenya dhuftee amma ajandaa kanarratti waa gorsa biraan haasofnu wanti kun yoo xumurame gidduu kana hin banannaa. Asheessa. Waan tokko hin goona jabaadhu ishee. Ijoolleen Oromoo sinaa jiraadha. Gorsa sii waa'ee ijoollee biyya Arabaa gorsitu jedha dhaggeeffadha. Ati maariifaa Oromifaalleetti jabaadhu. Oromiffaan illee nan gorsaa jira ture ijoolleen bakka beektamiti ree ijoolleen tokko kanuma keenya galaniitiyyuu warri gaan beekta al tokko ijoolleen keenya Itoophiyaawii dhiisanii warrumti intini biraa biheeriin biraas ijoolleen biheeriin keenya jala galanii wal arrabsu achi jala galanii na wal arrabsanu na dabbare maaliif jennaan Oromoon safuu qabaa aadaa qabaa aadaa keenya safuu keenya eenyummaa keenya waan itti beekamnu waan baay'ee qabna Oromoo jechuun bakka nama bishaan gaafatee aannan kennu nama lafa ciisaa kennee ofii isaatillee lafa rafuu Oromoon aadaa baay'ee qaba garuu ijoolleen keenya aadaa sana akka uummanni kaan akka barre uummanni kaan akka nuti ajaa taane akka baran arrabaan waan balleessaa jiranuuf komentii akkasiin naan argummoo baay'ee naara waan si dhibu waan namumti nama naarrabsu hin jaalladhu kanaa edeen dhiise ijoollee keenya dhiisaa edeelleen dadhabee jennaan malee nan hojjedha ishee. Aadaa keenya safuu keenyaafillee ijoolleen keenyallee waanan siniin jedhu ijoollee asirra jirtan aadaa keenyaaf safuun keenya akka hin banne godha eenyummaan keenya gaarummaan keenya akka ifatti ba'u malee ajaa namoonni ajaa ta'anii namoonni maqaa Oromootiin illee biyya Oromoo balleessan sana maqaa jaraatiin akka waamamtu hin godhina baqa komentiilee waan gaarii barreessa aadaa keenya ol kaasaa safuu keenya agarsiisa eenyummaa keenya gaarummaa keenya nuti maal akka taane agarsiisuu qabna malee safuun keenya aadaan keenya akka dhokatu arrabaan dhoksuu qabnu kanan sinii gorsa isattillee komentii yeroo barreessitan waan gaarii barreessaa nuti gaarummaa keenya ibsinee bakka eenyummaa keenya gaarummaan keenya ifattaa ba'u amma yeroo kana gaarummaa keenya tun ta'een ajummaa keenya safuun keenya bakka gaariin Oromollee hin bade maqaansaa xuree jira. Xurii kana immoo eenyutu aquu qaba nuumata aquu qaba nuti harka wal qabanneetoo xurii namni maqaa keenya xureesse sana waan gaarii hojjennee xurii sana ofirraa balleessinee gaarummaa keenya isa durii aadaa durii safuu durii eenyummaa keenya durii sana ibsuu qabna harka wal qabanneen siniin jedha yaa akkuma jettee guyyaa biraa wal gorsina bakka. Tegist miicattiin ati gaafsan raasaa turte ho'eessa. Saudi Arabiyaa keessa. Saudi Arabia keessa. Okay, biyya kana keessa miti? Saudi Arabia.
Ana akka tasaa viidiyoo kee argee kun intala kana yeroo ati shaarbiidhaan moo minaan jettu san Dubaayin keessa se'ee jaratti sheer godhe. Akka tasaa kan godhe biraa tare yeroo san. Isheen Saawudii keessadha. Birriidhaa hidhee ajjeeseedhanii garuu maal godharee ragaan qabatamaa ammallee ifan baane ijoolleen gaafadhaan illee yaa seerri biyya kanaa immoo waan akkasii ifannaa baastuuf adaba jedhanii ijoolleen na dhorkanii meegaa yoo argadhe keessoodhaan giruuppiidhaan ijoolleettan erga suuraa ishee yaade ijoolleen natti hin ergine. Suuraa ishee ni qabdaa? Ani hin qabu kan isheellee. Intalli agarte sun garuu ijasiitiin agarte intalli sun illee giruuppii koo keessa jirti. Ijumaan agarte mana sadaffaa mana isheen jiraattu sadaffaa irratti jette kan muncichi ajjeesee dhufee balbalarraa ajjeeseette. Rabbi lugaa isii haa baasuuf. Amiin amiin amiin. Eeyyee akkasanii rabbi dhugaa ishee haa baasu jedhaadhaa jajjabaa daandii. Yeeshii akkamitti akka ajjeesee al tokko ijoollee kanaa ibsi. Maaliif gorsa haa ta'uufi maaliif yaamee akkamitti irraa fuudhee Viidiyoo isii jalaa seenanii haalaadhaan hima. Ayimuufi Oromifaan sekoondii wayiimiif. Eenyuuf? Warra asirra jiru. Uummata kana himiif akka mucattii sun itti duute fakkeenyaaf sababa isii itti duute jechuudha. Akkam viidiyoo sababni isaa maal seetanaan yeroo hundumaa akkan gorsutti akkuma seenaan jette ijoollee biyya arabaan gorsaa ijoolleedhaan hin badinaa yeroo baddanu qarshii baay'ee kaffaltu jedheen gorsaa ijoolleen hin dhageessu intalli yeroo namichi akka isheen baddu godhe sun riyaalii 17,000 gaafateeni isheen immoo Afrikaa 4,000 qabdi mana sanatti isatu galchee ji'a 4 hojjette 4,000 4,000 sana kennitee fi sa'aaf immoo boodan kenna jettee ta'e waan irratti wallalan hin baramne garuu qarshii irratti 7,000 kan koo jedheeni jedhan isheen immoo 4,000 Afrikaa qabdi kan balleessise mana kafiilaatii isadha kan ajjeeses isadha jechuudha ijoollee badan hin badinaa jechuun kanaaf akka hin banne ijoolleen keenya yoo danda'ame biyyallee galaati deebi'a biyya biraa deemaa malee akka kana baddanii namichi si balleessisan kun al tokko hin daffaramu gudeedamuu jira kaasanii bakkee irratti illee singatu jira kun akka kana immoo qarshiidhuma keessaniin illee ajjeefamuu jira qarshii irratti ollalanii ajjeesanii beekta qarshiidha sababni isaa Itoophiyaawidha immoo kanarraa. Reeffisii galee hin galee waan isiin taate namni beeku hin jiru kaagammaatti. Maaliin beekamti ree isheen hiqqootti taate seeraan ala taateetti barbaddeetti mana kafilaati maaliin beekamti ree hayyuko. Baddee mana kafilaati isatu balleessise ji'a 4 baduun seedhani. Yaa talaajaa keessa ta'aa malee maal galaree silaa namni ishee dhaqu qoqamuun jiru. Saudi Ani Saudi Arabiyaan jira. Okay, Saudi Arabiyaan namoonni intini qabanii jiranii firii viizaa qabanii jiranii waan kana qulleessuu kan danda'an. Warra akkasii biyya kanatti barii ijoollee badaniif iyyuu deeggarsa gochuun illee hin dhawwamaa qarshii jaraallee erguun hin dhawwamaa seera biyyatti hin dhawwe. Okay, namni du'uun kun yookaan fedhanii moo du'e immoo waanuma fedhanii waa du'u seeraan ala isaa du'u namicha ajjeese kun immoo kaameraadhaan hordofamee qoratamu ashaaraan hin qabamu. Qabamee bar namicha luma sana qabamee deemee bee. Okay. Aluma sana iyyanii qabsiisan inni hidhameera bar. Egaa akkanatti himteetti intalli. Intalli reeffi galeera biyyatti. Reemfishii hospitaala deemuu sanatti himte malee intalattiin eeggasii bakka jarritti ga'an natti himne mucattiin. Ani gaafannaan inuma buuse.